miseensoti gumi paartilee morkattoota jilgamta Awurooppaa waliin mari'achuu paartiin Koongireesii Federaala Oromoo ibsa fuul Facebook isarra baaseen barbaloomse. Akka ibsa kaafa'oo kana jilgamta Awurooppaa hooggana hore dhimma lagamtichaa David Maakalistaariitiif ambasaaddar Roolaand Koobiyaatiin durfamu miseensota paarlama Awurooppaa 10 of keessa qabje. Marii jedhamu kanarra miseensoti gumi paartilee morkattoota kanneen akka Koongireesii Federaala Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo yookaan ABO, Adda Bilisummaa Ogaaden, Aarana Tigraay, sochii biyyoolis Walaayitaatiif madirak farra hara bakka bu'aa isaaniitiin argamanii jedhu. Marii sa'aatii lama ol fudhatti jedhan kanaan miseensoti gumicha dhimma nageenya biyyaatiif wal waraansa kaaba Itoophiyaa, wal waraansa Oromiyaa keessa gaggeeffamaa jiru. Ijjeecha ukkaamsaa hidha seeraan alaa buqqaati uummataatiif biyyatti gaaga'uu jirtirratti ibsa bal'aa kennuufi dubbata. Miseensoti gumi paartilee morkattoota wal waraansa Oromiyaatiif iddoolee akka biyyatti keessa jiru moggaa dhiisanii wal waraansa kaaba dhaabuun qof rakkoo nageenya biyyatti hin furrittimne jirka jedhamtaan kun hawaasi addunyaa waraan Oromiyaa keessa deemuu jiruuf xiyyeeffannoo kennu dhabuun bala guddaa qabaatulle hubachiisu isaanii odeeffanne. Hammaleen qaamoleen kaaba wal waraanuu jira wal dhabde isaanii caasa gamta Afrikaa jala taraaraan fudhachuuf tattaaffii godhamuu jirtu kadeeggaran ta'uu kaasuun jidduu seentummaan barbaachifne kan mootummaan Eertiraa balaafamaaf birmaddummaa biyya cabse godhuu jira balaaleffatan ta'uuf akka dhaabbachuu qabulle gaafanni jedhu. Kanaaf dhiibbaan dippiloomaasii hawaasa addunyaalleen cime kan fufuutii jedhan. Gaame biraatii wal waraansi dhaabbate mariin biyyoolessa hundi galeessaa qaam walaba ta'een gaggeeffamte furmaati waarawilleen akka dhufibsanii jiru. Mariin biyyoolessatu waggoottan dheertuuf ajanda paartilee morkattoota dhaadessaa turan ta'uu isiitiin mariin haqa qabeessaatiif hundi galeessa akka taasifamtuuf ceerumsi gab diimokiraasii akka milkaa'ii taasisuun kaayoo ija gumiin paartilee morkattoota ijaaramteef akka ta'ellee hubachiifne jirjeeru. Hataa tuuti malee akkaataa mootummaan ammatti deemuu jiruuf koomishinni marii biyyoolessa walab hin ta'in aaliif toomin hin qabneen hundeessuun mariin bu'a qabeessa rakkoo walxaxa biyyattiitiif furmaat waara laatti gaggeeffamu abdii jedha akka hin qabne kaasanii hawwaan taateef gamtaan Awurooppaa yaada morkattoota biyyattii bararuu danda'u kan cina dhaabbatuuf deeggarulle gaafanni jedhu. Ambasaaddar Roolaand Koobiyaaf Deevid Maakalistaara gam isaaniitiin wal waraansi Itoophiyaa kee jira kadaaraan isaa yaachiis. Raagam gaafa Afrikaatiif dhiibba gargaraallee Awurooppaa irratti akka fiduu dandeebisanii waraanni kaabaatiif Oromiyaa gaggeeffamu furmaata akka argatuuf in hojjan jechuun natti himan jedhu. Haalum kanaan rakkoon siyaasaa waraanni kun dhalaka furamtuuf gaa'ee qabeessitooti ijoo taankaa akka miseensota gumi paartilee morkattoota mootummaaf humnoota siyaasa gargara waliin akka dhiyeenyaan hojjetaniiranii jedhu. Itoophiyaan ijoo hariiroo michoomini cimaa gamta Awurooppaa waliin qabdu waan taateef nagaa tasgabbiiftuuf diimokiraasii dagaa keessatti arguuf hawwii qabaachuun lebsanii jedhu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti kan argaman barattooti kutaa 12ffaa aanaalee 5 irraa qormaata biyyaalessaa fulbaana 30 eegalu irratti akka hirmaanne himamee jira. Aanaalee akka Haroo Limmuu, Eebantuu, Limmuu, Qiramuu fi Daayyaanaa dabalatee bakkeewwan haleellaa finxaaleeyyii Amaaraa jala jiran irraa barattoonni hedduun qormaataaf akka hin teenye waajjirri barnootaa godina Wallagga Bahaa beeksisa baasee ibsee jira. Aanaaleen 5 godina Wallagga Bahaa jalatti argaman kunniin sababa rakkoo nageenyaatiin barnoota irra waan hin turreef qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fulbaana 30 eegalu irratti akka hin hirmaanne kan ibsu beeksisi waajjira barnootaa godinichaa yeroo qormaata aanaalee kanneeniif qofaatti akka ifamuu fi fulbaana 30 booda akka ibsamu beeksisee jira. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa kanneen akka Aanaa Muruu, Horroo Bulluq, Horroo, Jimmaa Gannatii, Jaardagaa, Jaartee fi Abee Doggoroo keessatti ammoo magaalota aanaarraa kan hafe manneen barnoota gandoota baadiyyaa hedduun galmee barnootaa fi qophii barumsaa akka hin eegalin maddeen keenya himanii jiru. Akka fakkeenyaatti gandoota baadiyyaa Aanaa Muruu 13 guutummaan guutuutti humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin buqqaafamanii jiran keessatti akkasumas gandoota baadiyyaa 3 uummanni irraa buqqaafamuu baatus finxaaleeyyiitiin qabamanii jiran dabalatee magaalaa Agamsaa fi ganda Joojii Migir keessatti galmeen barattootaa bara barnootaa kanaa akka hin eegalamne himama. Manneen barnootaa hedduun aanicha keessatti gubatanii fi saamamanii jiraachuu kan himan maddeen
bakkoota muraasatti immoo buufata humnoota Finxaaliyyaa Amaaraa fi faannoo ta'ee waan jiruuf tajaajila barnootaaf qophaa'aa miti jedhu. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa torba keessatti gandoonni baadiyyaa 50 ol ta'an guutumaan guutuutti barnoota addaan kutanii jiru jedhamee jira. Godina Wallagga Ba'aanaa Kiramuu keessattis gandoonni baadiyyaa 13 rakkoo wal fakkaataa qabaachuu ka'e maddeen OMN gara sirraa dubbise. Adeemsi baruu fi barsiisuu godinoota lamaan keessatti erga gufatee waggaa 2 ta'uuf akka deemu himanii jiru. Hawaasi gandoota baadiyyaa irraa haleellaa Finxaaliyyii Amaaraatiin buqqaafamee magaalota aanaa keessa dubbisiifamanii jiran bakka buufatanii jiranittis ijoollee ofii akka hin barsiifneefis ittifamanii jiraachuu maddeen OMN himanii jiru. Manneen barnootaa magaalaa irratti bu'aa galmee galan malee baadiyyaan akka jirutti bu'aadha manni barumsaa. Kan baadiyyaa irra jiran sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa irra dabalatee kan fakkeenyaaf warra beelaa jedhamu jedhamu galmeen hin eegalle yaa'u sodaata keenyarraa kan ka'e barsiisonni deemanii galmee isaan jiran malee jiran warra baadiyyaa irraa buqqaanii magaalaa galan mana galtan jedhanii mana barumsaa hin ga'u gatii jedhameef jedhanii mana barumsaa dhorkamanii jiru. Barsiisonni hedduun Finxaaliyyii Amaaraa fi shororkeessitoota faannootiin ajjeefamuu fi manneen barnootaa hedduun humnoota kanaan cufamanii jiraachuu ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee biiroon barnootaa Oromiyaa waan jedhe hin qabu. Kun kanaan osoo jiru haleellaan Finxaaliyyii Amaaraa fi shororkeessitoota faannootiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu ammallee godinicha keessatti hammaatee itti fufee jira jedhu jiraattonni. Guyyaarraa guyyaatti gareen Finxaaliyyii kunneen namoota nagaa ajjeesuu fi saamicha raawwachuu addaan kutanii akka hin beekne himanii jiru. Amma haleellaan naannaa keenya irra jiru akkuma itti fufeetti jira. Uummanni akkuma godaatee magaalaa Obboraatti baqatee jira. Amma kun guyyaa eeggaddaa naannoo Tombee Dangaaf jedhamu dhufanii haleeluudhaan nam tokko rukutanii horii dhibbaa ol fudhatanii deemanii akkasuma guyyaa kaleessa dhufanii akkasuma dhukaasanii horii 74 fudhatanii deemaniiru. Amma tokko magaalaa waan deemanii baadiyyaan achi deemanii waan hojjetanii qaban magaaluma irra taa'aa jira. Jiraattonni aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Ba'aa hedduun rakkoo ulfaataa keessa jiru. Humnoonni nageenyaa mootummaa naannicha buufatanii jiran hanga ammaatti haala taasisan akka hin jirre jiraattonni OMN itti himanii jiru. Guddaa shawarta aanaa ilfataatti humnoonni mootummaa manguddoo gana 70 dabalatee namoota nagaa lama ajjeesuu ibsame. Kana malees manneen qonnaan bultoota hedduun humnoonni mootummaa gubuu jiraattonni himanii jiru. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaan salka biyyaadha isaanii kennan gandaa ambaltaa godeetiitti manguddoo Jifaaraa Bulchaa jedhaman humnoonni mootummaa rasaasaa rukutanii ajjeesanii jedhan. Humnoonni kunneen manatti seenanii afaan Amaaraan dubbisanii jennaan manguddoo kunitti dubbachuu dadhabuu isaaniitiin akka ajjeefaman jiraattota hime. Ganduma kanatti namni obbo Baqqalaa jedhamus rasaasaa rukutamanii madaa'uu jiraattota hime. Ganda kana keessatti guyyuma kana humnoonni mootummaa mana obbo Tashoomaa Bayyanaa, Xaafaa Bayyanaa, Caalchisaa Laachisaa fi qajeelaa Tolosaa jedhamanii qabeenya mana keessa jiru waliin ibiddaan akka barbadeessan ibsanii jiru. Torbaniin duras mana namoota hedduu qabeenya waliin jalaa qubanii jedhan jiraattonni. Magaalaa Adamaa keessatti namoota nagaa adamsuu fi dhuun akkaan hammaatee jira jedhu maddeen. Guyyaa kaleessa jechuunis fulbaana 2022 humnoonni mootummaa bakka mana gurgurtaa uffata aadaatti dhaquun adda bilisummaa Huseen bakka hojiirraa qabanii hidhuu maddeen Oromiyaa miidiyaan ibsanii jiru. Adda bilisummaa Huseen mana gurgurtaa uffata aadaa guddaa magaalaa Adamaa keessaa akka qabdu kan himan maddeen. Yeroo qabamte sanatti qophii irreechaaf jecha maamiltoota isii keessummeessutti bo'oommattee turte jedhu. Waqtii humna addaa Oromiyaatiin fudhatamuunis kan himamu yeroo ammaa kana waajjira poolisii aanaa Arfaffaa magaalaa Adaamaatti jedhamtee jiraachuusii Oromiyaa miidiyaan tokko odeeffateera. Adda bilisummaa Huseen malees magaalicha keessatti namoonni nagaa hedduun hidhamaa jiraachuu kan himan maddeen OMN tibba irreechaa eeganii sabboontota hidhuun magaalicha keessatti aadeffatanii jira jedhu. Bara darbeessi irreecha jala adda bilisummaa fi abbaa isii obbo Huseenis qabamuun mana murtiittiin dhiyeessee ji'a afurii olii erga hidhanii booda akka hiikaman maddeen keenya adeemsisaniiru. Ogummaa Tarreessaa jedhama. Qeerroo fi barataa kaleessaa barsiisaa irraati. Dhalootaan godina Shawaa Lixaa Naayiluu Galaan naannawa Odaa Bisilii. Tokkummaan kan yaadatamu suuraa irreechaa kanaan. Irreecha bara 2016. Irreechi seena qabeessa. Irreecha diddaa Oromoo galaana fakkaatu yaadatama. Irreecha Oromoon qeerroowwan, qarreewwanii fi haawwan akkasumas maanguddoota dhibbaan lakkaa'amanitti dhabe. Godaanis dhaloota. Yeroo fiixee Oromiyaa hundaa mormiin uummataa mootummaa wayyaanee fi OPDO yeroo san irratti daranammaatti ture. Irreechi bara 2016 immoo fiixee mormii Oromiyaa ture. Qeerroo tokkummaa fi waayillansaas gaaf irreecha sanaa subii gurmuudhaan burraayyuudhaa ka'anii gara hora Arsadeetti yaa'an. Imala isaanii irratti dhaadannoowwanii fi mallattoo diddaa qeerroo yeroo sanaa agarsiisaa akka turan yaadata. Hora Arsadeettis akka irreeffataniin waltajjiin jalqabaa hanga dhumaa mormii fi mallattoo diddaatiin dhuunfatamee ture jedha.